uncertainty in measurement. Uncertainty is the error in measurement. Uncertainty jechuun walumaa gala dogoggora jechuudha. Yookaan mistake jechuu dandeenya. Dogoggora safara keessatti uumamu uncertainty jedhama. Yookaan uncertain jechuu dandeenya. Measurements are always uncertain. Safara. Measurement jechuun safara jechuudha. Safarri nuti safarru hundumtiyyuu dogoggora qabaa jechuudha. Akkasidha kun. No measurement of physical quantity can be entirely accurate. Safara nuti safarru kamiyyuu sirrii miti yookaan akkureetii safarri ta'e hin jirudha. Meetiraanis safarru, aanaaloogii diivaayiziidhaanis safarru, dijitaal diivaayiziidhaanis safarru, harkaanis safarru, dhungumaanis safarru, safarri akkureet ta'e hin jiru. Yookaan safarri hundumtiyyuu dogoggoraa jedha. Yeroo nuti safarru safarri sirrii nutti fakkaata. Dijitaaliin inni safaru, kiiloodhaan isa safaru, yuunitii kamiin safaru safarri hundumtiyyuu akka saayinsiin jedhutti dogoggora. Safarri dogoggora qaba. Sababiin isaa why kan jedhu tokkoffaa irratti measuring device ta'uu danda'a. Meeshaa nuti ittiin safarru sababa meeshaa nuti ittiin safarru sanaatiin dogoggorri uumamuu danda'a. Kun measuring device ta'uu danda'a. Lammaffaa irratti experimental procedure yookaan teeknika akkaataa nuti ittiin safarru. Fakkeenyaaf akkaataa nuti ittiin meeshaa ittiin safarru sana fayyadamnee ilaallu akkaataa yookaan teeknika keenya sanaan dogoggora uumuu dandeenya. Yookaan lakkoofsatti dabaluu dandeenya yookaan lakkoofsa irraa hir'isnee safara sana balleessuu dandeenya yookaan dogoggora uumuu dandeenya. Inni sadaffaan nature of measurement. Nature of measurement kan jedhu amaluma safaraati yookaan uumamuma safaraatu safarri sirriin hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf hin ulfaata. Safara safaranii akkureetii ta'uun baay'ee ulfaata. Is difficult. Fakkeenyaaf speed of light. Saffisa ifaa hamma kana saffisa jedhanii safaranii bukkee ga'uun hin ulfaata. Sababa uumama safaraati jechuudha. Kanaafiyyuu uncertainty jechuun dogoggora yookaan error yookaan mistake jennaa. Safarri sirriin immoo hin jiru. All measurement are always uncertain. Safarri nuti safarru, safarri maashiniidhaan safaramu hundumtiyyuu uncertainidha yookaan dogoggoraa jechuudha. Gabaabumatti kana qabachuu dandeenya. Sababiin safarri safaramu tokko dogoggora ta'u immoo sababa meeshaa ittiin safarruu, lammaffaan sababa teeknika keenyaa, sababa akkaataa nuti ittiin safarruu, inni sadaffaan immoo amaluma yookaan nature of measurement jennee salphaamatti waa'ee uncertainty kana hubachuu dandeenya. Errors fall into two categories. Errors yookaan dogoggorri kun misteekiin kun karaalee lamaan uumamaa jedha. Isaanis systematic error fi random error jennee bakka lamatti qoonnee isaan ilaalla. Systematic error kan nuti jennu errors resulting from measuring device keessaa kan nuti fudhannu sababa meeshaa ittiin safarru sanaanii dogoggora uumamudha. Systematic error kan jennu meeshaa ittiin safarru sanatu dogoggora qaba, hanqina qaba. Kanaafiyyuu erroriin sababa meeshaa sanaan uumama jechuudha. Such measurement will be consistently too small or too large. Safarri systematic erroriidhaan dogoggora qabu maal ta'a yookaan true value'dhaa ol ta'a. Deddeebi'ee true value sana gararraa dhufa yookaan true value gajjallaa dhufa.
Mee fakkeenyaaf iddoon kun tiruu vaaluu yoo ta'e safara nuti safarru deddeebi'eessa dhufaa yookaan gajjallaa tiruu vaaluu dhufa. Ammas hin safarraa gajjallaa kana dhufa. Ammas hin safarraa as dhufa. Ammas hin safarraa as dhufa. Ammas hin safarraa as dhufa. Deddeebinee yeroo safarru gajjallaa dhufa yookaan immoo gararraa dhufa. Safarri keenya walitti dhiyaates ta'u walirraa fagaates gararraa dhufa yookaan immoo gajjallaa dhufa. Tiruu vaaluu keenyarraa fagaatee jechuudha. Sababni rakkoo kanaa meejarment divaayizii nuti fayyadamnu sanaatu rakkoo qaba. Kanaafiyyuu tiruu vaaluu keenyarraa fagaatee argama yookaan irariidha kan jennu kanaafidha. Systematic irarii kana keessatti inni biraanii finding average is not help. Average barbaaduun nun fayyadu. Average barbaaduun nun fayyadu yookaan tiruu vaaliyuutti nun dhiyaatu. Fakkeenyaaf yookaan gararraa dhufaa jira tiruu vaaliyuu irraa fagaatee average yoo barbaanne gidduu sanatti tiruu vaaliyuutti dhiyaachuu nun danda'u. Nun fayyadu jechuudha. Kanaafuu averagein furmaata hin ta'u. Furmaata kan ta'u maalidhaa? Can be reduced by redesigning the measuring instruments. Furmaata kan ta'u maalodhaa? Redesign gochuu. Meeshaa ittiin safaru sanaa yoo maal goone redesign yookaan haaressine yookaan jijjiirre dogoggora kana hamma tokko fooyyessuuf dandeenya. Kanaafiyyuu systematic erroriin kun gabaabumatti errors result from measuring device rakkoo meeshaatidha. Lammaffaa irratti yookaan safara isa dhugaa gararraa ammas deebi'ee gararraa yookaan ammas deebi'ee gajjallaa consistently deddeebi'ee yookaan isa sanaa gadi yookaan isa sanaa ol dhufa malee tiruu vaaliyuu naannoo tiruu vaaliyuu sanatti hin argannu. Safarree yookaan gararraa yookaan gajjallaa irratti arganna. Inni biraan avreejiin nu hin fayyadu. Avreejiin furmaata hin ta'u. Inni kan biraan immoo maaltu furmaata ta'aree? Redesign the measuring instrument. Instrumentii sana qayyaruun hamma tokko furmaata ta'a. Maaliif? Systematic erroriidhaaf. Systematic errorii kana kanumaan bira dabarraa jechuudha. Inni lammaffaan immoo random error. Random errors resulting in the fluctuation of measurement of the same quantity. Kana jechuun dogoggora jijjiiramuu safaraa. Kana irratti immoo safara nuti safarru akkam ta'a? Nuti deddeebinee safarraa wanta xiqqoo wal caala. Safara nuti safarru akkam dhufaa? Tiruu vaaliyuu irratti xiqqoo ol irraa siqee yookaan xiqqoo gadi irraa siqee argama. Random error jechuudha. Amala jijjiirrachuu safaraa. Inuma nu jalaa jijjiiramaa jechuudha. Ammas in safarraa maal ta'a? Xiqqoo gararraa dhufaa, gajallaa dhufa lammaffaa irra gaafa safarru akka systematic errorii kallattii tokkorra hin jiru. Kallattii jijjiirrata. Random erroriin kallattii jijjiirrata. Uncontrollable variation in measurement. Rakkoo nuti to'achuu hin dandeenye. Sababa rakkoo kanaatii fi safarri maal jedhamee? Safarri uncertain jedhama. Random errorii uncontrollable sababa ta'eef. Sababa to'achuu hin dandeenyeef ni jijjiirama. Sababoota garaagaraatiin jijjiiramuu danda'a. Fakkeenyaaf different people measure. Safaroota namoonni garaagaraa safaran. Inni lammaffaan reaction time. Yeroo safarame. Fakkeenyaaf tokko ganama safaramee inni tokko galgala safaramee yeroo irratti hundaa'es
random erroriin kun uumamuu danda'a. Random error kan jedhamu kan akkasiiti. Karaa biraa poor technique. Karaa teeknikaallee rakkoon uumamuu ni danda'a. Kana hir'isuudhaaf immoo minimize by taking multiple trials. Yeroo baay'ee irra deddeebinee safaruudhaanii wanta dhugaa tokkotti xiqqoo wanta dhugaatti siquu dandeenya. Irra deddeebinee several reading. Inni lammaffaan immoo several reading. Several readingiin kun immoo yeroo dubbifnu of eeggannoodhaan dubbisuu. Ija keenyarraa akkaataa ija keenya wajjin perpendikulaarii goonee dubbisuu. Lakkoofsota baay'ee xixiqqoo haala sirriidhaan dubbisuudhaaf several reading jedhama. Akkasittiin xiqqoo fooyyessuu dandeenya random errorii kana. Kan biraan immoo minimize gochuudhaaf averageedha. Systematic errorii keessatti maal jennee averagein hin fayyadu jenne. Random errorii keessatti immoo true value irraa gararraaf gajjallaa waan dhufaa jiruu fi maal goonaa average fayyadamna. Average yeroo fayyadamnu hamma tokko dogoggora kana hir'isuu dandeenya jechuudha. Gabaabumatti random erroriin amala jijjiirrachuu safaraa. Amala jijjiirrachuu ofuma isaa amala jijjiirrata. Inni biraan immoo uncontrollable variation in measurement. Amaloota to'atamuu hin dandeenye safara keessatti uumaman kanneen akkasiiti. Random error kan nuti fidan jechuudha. Karaalee biraatiin immoo different people measure. Namoonni garaagaraa yeroo safaran illee random errorii uumu. Reaction time yeroo tokko ganama, tokko galgala, tokko ganna, tokko bona yoo safarame reaction time irratti random erroriin ni uumama. Karaa biraa poor technique. Karaan inni ittiin salphifnu immoo taking multiple trials. Maal jechuudha? Irra deddeebi'anii safaruudhaan. Kan biraa several reading. Haala dubbisaa sirriitti dubbisuudhaan. Kan biraan average. Inni dhuma averageidhaan. Lakkoofsa kana hamma tokko dhugaatti butuu dandeenya. Kanaafiyyuu gabaabumatti random errorii akkasittiin hubachuu ni dandeenya. Kanatti aansinee kan nuti ilaallu uncertainty in scale measuring device or analog measuring device. Safarri nuti safarruu hundumtiyyuu uncertainidha jenneerra. Dogoggora qabu jenne. Fakkeenyaaf akkamitti dogoggora uumu? Meeshaan inni kun dogoggora akkamii uuma? Meeshaan inni kun dogoggora akkamii akka inni uumu ilaaluudhaaf mee analog device itti dabalu. Analog device yookaan scale device kan nuti jennu yookaan scale measuring device kan nuti jennu warreen akka kanaatidha. Warreen akka sarartuu stick meter jedhama. Warreen akka voltimeetirii kana kanneen iskeeliidhaan agarsiifaman jechuun kanneen mummuramanii ta'an waltaawaa kan ta'anii kan hundumti iyyuutti walii galu kanneen akka sarartuu fakkeenyaaf hundi keenya iyyuu beekna. Voltimeetiraa giraamonni akkasitti safaranis jiru. Wantoota baay'eetu jiru kanneen akkasitti safaranii. Kanneen suura irratti argaa jirru kuni scale device jedhamu. Scale measuring device. Yeroo kana amma fakkeenyaaf errorii isaa akkamittiin keenya isa jedhuu fi sarartuu kanarratti akkuma mul'atu kan mummuramee jiru yookaan division kan ta'ee jiru maaliini milimeetiraanidha. Kanaaf iyyuu lakkoofsa isa herregne sana istimeet isa goone sana keenyee kaaneetu 1/2 the smallest scale division jenna. Smallest scale divisioniin keenya asirratti milimeetiradha. Kanaaf iyyuu uncertainty keenya isheen kun uncertainty jedhamti. Isheen kun uncertain. Isa safarre kanatti maal dabarra? Uncertainty keenyatti daballa.
Fakkeenyaaf kuni beest istimeetii keenyadha. Safarree wanta tokko safarree fakkeenyaaf asii kaanee hangasiitti safarre hanga xiyya kanaatti jechuudha. Meeqa nuu ta'ee 4.2 nuu ta'e. Asii kaasee hangasiitti 4.2 nuu ta'ee kun maal jedhama? Beest istimeet jedhama. Kana booda aanserteeniitti daballa. Aanserteeniin keenya immoo 1/2 the smallest scale division. Sarartuu kanarratti akkuma mul'achaa jiru kan inni ittiin qoqqoodamee jiru milimeetiradha. Kanaafiyyuu 1/2 times 1 millimeter yookaan 1 millimeter over 2 jenna. 1 millimeter over 2 immoo meeqa ta'a? 0.5 millimeetira ta'a. 0.5 millimeetira immoo 0.05 seentimeetira ta'a. Kana booda maal goona? Yuunitii ittiin kaawwannu sanatti deeffannee 4.2 ida'uu yookaan hir'isuu 0.05 seentimeetira jenna. Akkasittiin kaawwannaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? 4.2 0 ida'uu yookaan hir'isuu 0.05 jechuun safarri kunii 4.2 miti. Maalidha malee? 4.2 irraa 0.05 hir'isanii safara kana jechuun 4.1 4.15 fi isa kam gidduu jira? Ende 4.25 kan gidduu jira jechuudha. 4.15 fi 4.25 gidduu jira malee 4.2 miti jechuudha. Kana jechuun 0.20 plus or minus 0.05 centimeter jechuun kanaaf kana gidduu jira. Kanaafiyyuu gabaabumatti kana hubannaa asirraa jechuudha. Kanas ilaaluu dandeenya. 22.0 plus or minus 0.5 volt. Vooltiidhaan safaraa jira. Kan inni itti mummuree jiru vooltii tokko tokkoonidha. Kanaafiyyuu akkamitti safarre? Vooltii sana meeqaaf ree? 22. Beest istimeetii isaa kaa'atee ka'ee vooltii sana 2 ree 1.5 hidhee kaawwate. Kanaafiyyuu gabaabumatti iskeel meejaring divaayisii keessatti yookaan anaaloogii keessatti yookaan warreen iskeeliidhaan agarsiisan warra akka kanaa kana keessatti ireriin ni uumama. Yeroo ireriin uumamu yookaan yeroo meeshaalee kana fayyadamnee wanta tokko safarru akkamitti kaa'anna? Beest istimeetii keenya barreeffannee kaanee dhumarratti maalitti dabarraa? Aanserteeniitii keenyatti daballa. Mallattoon kun aanserteenii bakka buuti. Kanaafuu gabaabumatti iskeel meejaring divaayisii keessatti akkasittiin aanserteeniin ibsama. Karaa gabaabaa karaa kanaan hubannaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo aanserteeniitii in digital measuring deviceidha. Digital measuring keessatti immoo aanserteeniitii akkamittiin ibsina? Digital warreen nuti jennu warreen akka kanaatidha. Warra lakkoofsa nu agarsiisan. Sa'aatiin akkasitti nu agarsiisu jira. Kun maltimeetiriidha. Wantoonni giraamni dijitaaliin jira kan lakkoofsa kallattiidhaan nu agarsiisu. Dijitaalonni kun maaloodha? Isaan fooyya'oodha. Iskeel meejaringii irra isaan kun baay'ee fooyya'oodha. Xiqqoo tiruu vaaliyuutti siqu malee isaaniyyuu tiruu miti yookaan akkureetii miti. Safara irratti akkureetiin hin jiru akkuma jenne dijitaal divaayizii akkureetii miti. Kanaafiyyuu yeroo dijitaalitti fayyadamnee wantoota safarruu akkamittiin agarsiisna? Aanserteeniitii akkamitti agarsiisna? X-based yookaan istimeetii keenya barreeffannee kaanee istimeet jechuun amma asirra argaa jirru 19.7
tokko ja'a. 19.1 yeroo ibsinu akkam goonaa? 19 isa jedhu kana 0 tuqaa jennee tokko kana 0 godhannaa smallest unit waan jedhuufi smallest unit irratti hidhannee tokko jenna. Yookaan dijiitii isa dhumaa irratti tokko jenna. Kana jechuun pilaas or maayinasiidha kanas ta'u aanserteeyiniitii isaati. Dijitaalonni amma fakkeenyaaf dijitaaliin kuni maltimeetiriin kun yoo akkasitti nu lakkaa'e amma fakkeenyaaf 19.165 jedhee yoo deeme akkam goon 0 godhannee kana tuqaa goona kanaaf 0 kanaafis 0 isa kanarratti immoo tokko. Hamma inni deeme wajjin deemneeru ishee dhumaa irratti tokko jenna. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf 19.1 ida'uu yookaan hir'isuu 0.01 jechuun yookaan 19.17 yookaan immoo 19.15 jechuudha. Kanaaf kana gidduu jira safaranni safaree yookaan 19.15 yookaan immoo 19.17 safarrichi kanaaf kana gidduu jira jennee ittiin agarsiisna. Dijitaal meejaringi divaayisii irratti akkasittiin ibsina. Safaruma kamirratti iyyuu akkasitti barraa jechuudha. Meejarmentii yeroo barreessinu X-beestii jechuun safara keenya isa ijaan arginu kana fakkeenyaaf 19.1 kana barreeffannee kaaneetu aanserteeyiniitii immoo itti maxxansine pilaas or maayinus jennee aanserteeyiniitii barreeffanna.